sitti ma ofete torban sitti ma kan Kana booda kabajaan himadhu barbaree wala shawara wala kana yoo bo obboleessa kun sirra guddaa ati hin dandeessu ati da'iifatu kuftee bala ati ofii kun jirtu nama qabdatu jazba yoo bilaala gurguddaa nama booti qotto lallaabaa kophee siyarraa bu'aa mataa sinaa kana himadhu kun lallaabaa kophee siyarraa bu'aa kophee afaan si fayyadu baa kana faa himadhu dars akka waan nama kitaaba gurguddaa qaba qotto ofii boora taphattee isaa innati nyaatti deebi'aa jira feesaalii fudhadhu ishii adabbii tokkoffaa okay dhagaa jirta moo waa biraa hojjetaa jirta aboo seeraan natti maddu hayyee adabbii tokkoffaa akka gaafa ofan ajjeesete nu as faraarraatu sana qabattoo manuma keetti teemu kan toffanniftu tokko offanniftu akka gaafa kooti simbannisaa keessaa filatta dhaggeeffadhu Alinda bo gurra qabda abonta qabattoo fitti jariin gurbaa afaan qottoodhaa nama dhageessa qixaata kan kee kophee arraabuu mataan dhaabbatu tokko jedhe kophee afaanitti kaayatu kaayaan siin jedhe ati qixaata 5,000 taphattee bar jasba way kana ta'uu baannaan ayyee ayyee warri isa yala yatan akkasi adabbii ilaali keessatti hima baataani muhammad bayan nasawun beekani dimi akka nama makiinaadha fi xayyaaraan gartee kuma qorshaan gagaleetitti onnee qabdani onnee tam qabdan indee toke nana kana jaba baasu samali warning gittin kendo nana kana jaba baasu adabbii tokkoffaa ayyee shirakkoon qabu adabbii tokkoffaa caammaadhaan bishaan dhugda takka akkana laal yes ammaan siin kabajaa qabate naa kabaje deemi haadha faatee gaggaafa dhobbuleessa yaqaalu warri ganama kana jirtan deemaa qixaatin keenya gurguddaa warri ganama sobii yeroo nuti qaban akkana takka adabbii lammaffaa dhagaa fudhattee maggaaggaa kee lama ofirraa cabsita ammallee laal ammallee naamusa kee eegi seera kee eegi adabbii sadaffaa fissitu keessaa naamusa kee eegi wallaahi siin fudhadhu keessaa filatta hin fudhadhu no ayyee mataan dhaabbachuu itti miti ayyee qoy mataan dhaabbachuu mana fincaanii keessa mataan dhaabbadhu ayyee otu bahe Tap screen goda. Nami mara kana follow goda. Kabajaa biraan fuudhuun. Busha. Diqaala. Kabajaa biraan fuudhuun. Immoo ara. Kabajaa biraan hin fuudhuun. Okay? Just baana ala busha kala kabajaa biraan fuudhuun. Naamusaan seeraan natti maqaa. Okay. Seeraan natti maqaa. Okay. Adabbii sadaffaa. Naamusaan natti maqaa. Utuu ilaallu dhaggeeffadhu. Adabbii sadaffaa utuu ilaallu. Naamusaan natti maqaa. Dhaggeeffadhu adabbii sadaffaa utuu ilaallu aayilaandii itti fincaatee dhudda utuu nan silaalu. Deemii fincaanaa yoo ta'eetii gadi qabii dhugi. Deemi. Akkanatti kan beektu. Wusha ofiif na barbaadee miti seeraan natti madhu jennaan namni miti jas baaqixaataan beeytu waan hamtuun na afaanii baasuudhaaf akkana naan jedhee miti warabbil kaabaa sin dhiisuudhaan. Seeraan natti madhu. Maal goota? Sin kabajaa seeraan natti madhu. Seeraan natti madhu. Wallaahi billaa. Deebi ammas waan tana fakkaatu naan jedhe. Maal sinni sun jedhin kan waan kana dantaan qabu. Sin dhiisu. Maraattuu dhaabbadee dhufte kana. Okay, adabbii dhaggeeffadhu. Aan nama maraattuudhaan naasa'uu nan jaalla kan qalamni sirraa fuudhame maraattuu. Udaan kee nyaadhu. Udaan kee nyaadhu. Ayyee ishii adabbii taanutti hin darbaa. Udaan kee nyaadhu. Daaka
Ndere sadi kabarga. Bulugu. Namat. Bulugu bala. Ya abar sajanu. Ya. Ilke maila go. Farrak. Namat juga ada. Ilke nisa maila tade. Ilke dia sana. Ya curata. Koto. Gab tak kau ada jabar. Bernamnya ke ilmu dan hati mikal nyanjur. Gab tak kau. Mama biarin biarina. Wisha. Abu kiya ko naram si wanya ta se dia tutufan nyatin jazba tutufan nyatin nyat Si tanto ba ko ere na nyat nyat cha se vite magana ma bisi sa nyata wa mbada du basi ma barikar ni ta mana merade sitam harus ai malta tadi Wan dan rekar itu baru beresuan. Citi nau citi wajib dunia berjijira jeti asibasu ya pada dayus. Hoguma mantau bati adik koi basun. Warab bilka abani nim basa basin nanja demi onnedan. Wallahi Malan sih. Abu Rabbi sudah ini awan nabas apa dia? Maka tu ada dayus agak anak tadi. Lan akana waraka itu pada akana jegnu marian na obitan jasba shama irma mana sih jadi mama bayar husya dembolo sih malam aja bija icet ya goa CV sini le goa abar goa yenang goa husya CV cingam ya kayak nama icet ya kayak basi ya ada ke bahasa sedali mama bayar lagi Ani wa ikiketi wonton dubbadu lagi fadu wallahi sadat ni jabbas rabbuma sadat wayyo la ada karani kok yo akiti dia jabbas di la mamuyan rabbi sadat ichitin dia abo ichitin dia ta de gabbas le injir mama bi ande dabbo ti nalali male bagalla usha Tadi nyacu dalam dia biratis. Hadir rawar dia galak gitu. Bat mata bayar ada bira. Sama guyu karena nama sedaya. Usha. Miyo bibi. Afi maling jenne. Wan nabi ku kaba wan sodatu. Isi sana dubbat dina se. Madan dicitin dubban. Garuan ani finni bol begi naicu. Wahedduu na bira jira akkamitti namni nama guddaa ta'e nama kuma sadiirratti anaan wahedduu na bira jira jaa icciteen tijjata mee afaan kanaan hin jenne jedhu akaddo afaan kanaan hin jenne jedhu okay hemi natti in lolin waan hin jedhe sitti ma waan ta'eef in lolin icciteen tijjatam hemi yo atti wallahi yo irraa iddifti anaat itti guutaa himi kamu sekarang dia tu karena mulut kau ini ada dia bado. Mulut mal kau, just mulut mal. Abu ni cimal te bado. Mulut kau dia simbo. Terima. Tahu dah ya, apa ni nyati kedim bahasa dah ini guys cerita dia. Hai, itu dia ente Jesus bukan dia apa? Ai dah bo barada rakyat dia. Ani lagi fat. Afam bada lagi fadu atinan lagi ni bo ati bo just ba gujame kan sarge ichiti insan nabira jijire jette akana tamu khodu seru kan na ala bu shaklaka yoro sasan ke sa maka ustadan sa ting ababin wangan dubadu zinjere mari am duriya ka kayditi sin hat ay wala seyan sibi ishille basiga daf amma gadi bas warabbil kaaba sindiswan basiga tam daf him Hemi gada fiin maal jette icciti isaatu na bira jira jette nama kuma sadii irratti hemi gada bo tokkumma haya ishobsiga ayye ma bodo kabiti koi bado ay mugo ahora kuso dadu bado ay mugo ani hemi nan tokkumma nama arab subiti amarraba badana wajo mutilimbe dimbe to isme tokkumma nama arab subiti jete eta Abu kan namni isa bo araban akana wara isa miti aga sih digarada gubaji ana gafata hayo bo tokkuma no ati isa no iti san gabba hinga fadda hoskal dikero
Bado ani du'een bada malee yoo inni baasuu baate ani min baasan. Nimbaayis ayyee nimbaayis obs dhaggeeffadhu tokkummaa icciiteeti isaanas bokkaatu san isaan sodaachiftu san hin qabdamu hin qabne meegaa Aboona bichatti jas baakiraan kondomii mallattee dhalatte kanaan miyuut godhi jedhiin. Jas baakira jechuudha. Likis kitaabii. Ayyee muutiin garaa itti immoo kondomii jechuudha. Najasa haadha. warri isaa gaaboo Badoo tanima dhaggeeffadhu. Afaan na balleessuu deemaa jirti dhaggeeffadhu. Ani na arrabsina bira taa'e na arrabsina ani irraa baheni an namni rikardi na godha. Isani na arrabsu ijoolleen maaliif dhiiftee naan jedhe lakki an rikardi irra waan ta'uun barbaadu kanaaf dhiisee jedheen dubbadhe. Illollee kana sanan jenne baay'ee na arrabsaa waan tureef ani namni iskiriinii rikardi na gochuun barbaadu arrabaa noonni na arrabsillee dallanee haaree yoo waa jedhe namni na waraabuu danda'a jedheen namatti hime kanuma qofan jedheen wama tokko hin jenne siigalee na arrabsaa ture inni immoo baay'ee beektaa. Ani immoo namni na waraabuun barbaadu arrabaan namni aboo wama tokko hin dubbanne ani ciitii jinni wallaahi hin jenne maa kunoo namni na jala jira bar an kanan jedhe namni arrabaan na waraabuu barbaadu an nama guddaadha nama hedduun na hordofaa waan hin taane isanii na arrabse haaree waa jechuun fedhuun jedhe biraa baheemuma kana na adabamuu dide beektaa na arrabse jas baaqin moon kondomii kun immoo jechuudha egaa silaa afaan banti jedhe na jasa haadha ro sin kabaje beektaa. dhiisire kondomii isaa biyya faarmaasii dalaydaa isaa baasi kondoma kana dhiisinaa sin jee hundumee maama bayan hunoo dhageessee jirtu. Ani hin janne. Bado wallahi nama as jala jiru jira. Wallahi namni hanga isaatti arraban arrabse hatta boonii yilleedha uqe boreessa. Aboo arra warri as jala jiru. Wallahi aboo salama galan bitu. Obs. Wallahi bado in kute muti qabadde. Osoo muti qabadde godoo edaa nyaata bana dhiisee nyaata tuseen. Wallahi arraba hamaadhaan na arrabse. Wallahi siina dabamuun jeen na arrabsite. Siina dabamuun jeen. Kitaaba kan kee seeraan himadhuun jeen. Seeraan. Deemi maarii akkas godhu. Aboo hin fudhadhu kitaaba kana. Kitaaba kan kee kophee arraabuu mataan dhaabbatu mataan jechuun asuma deemi sagaraa keessa seeni dhaabbadhu jeen. Asirratti taayin jeen. Bilbila biraatiin jala dhaqee wallahi icciti isaattuu na bira jira. Icciti mee icciti hin jenne. Sagalee liikoordiin godhamtee jirti. Wallahi anga dibuuseteen si argisiisan. Yeroo hedduu maaree Muhammad Bayaan jedhee amma dura iccitii tan awwa rabbi sodaadha awwa badoo gadi baasuun kiyyu awwa laal yeroo hedduu maqaa badoo siin taphataa waan taasee jedhu. Ati waa'ee iccitiidhaa hin dubbanne. Iccitii jedhee dubbanne. Aboo badoo rabbi balaan jiran natti buusu ani iccitii jennee jennee kan biraa. Kun gaadhiira yoo dhugaan jee waan jeerran deebi'u sodaadha. Aboo arraba badoo baasa jennaan sodaadhe. Badoo dhagee. Garuu hin baasan. Isa itti nama jira itti naayee jechuun deem bada malee hin baasan. Yoo boloo kun dhaggeeffatu. Dubbatee jira badoo. Aboo mucaa Viidiyoo mureetan obboleessa kiyya. Viidiyoo mureetan aboo uummatan dhageessisee bara obboleessa kiyya teektoora biraatti muutiin qabadde malee wallahi. Obboleessa warri mana isaa jirtan iccitii jeemoo hin jenne gaafadha warri mana isaa ani la obsadaan gaa darbe nobse badoo ani namichatti waan hin taane dubbisuuf deemti garuu nan dhiisa rakkoon qabu badoo dhagaye an nama 3,000 jala jira siigalee yeroo san namni kun misadan kun waan an dubbadhe dhagayeera namni kun warri kana baalageen jettan baalageen isinirra caalee hin jiru goleeyyi aboone aboo hamma bayaan namni isa jala jirullee ila namni isa jala jirullee fi badoo wanti takka qofa nagaa ati amma dura waa'ee iccitii isaa jettee dubbatteen beeytu jedhimmi amma dura taakii taphataa qofa ayyeeni jaanii ayyoosa rabbus daaduu ayyeeni hayyee tokkuma itti fufi maal itti mee sin gaafadha san booda takkiitti fardiin gaafadha wallahi rabbii sabrii ammallee gaafa kennu ilaal ammallee sabiriin qabda arrabsitee qooda afaan deema aboo gurbatti afaan sabrii naafaa kennu jaase ana arrabsee qoobee indee amma adabbii ol biraa ni qabdanii biraan qaba ndidde adabamuun diddee dubartiin biraa qabda arraba yoo arrabsite dhaggeeffadhu yoo arraba amma dhiyoo tanaanis akkas ta'e obboleessoo na dhagee baduu dhaggeeffadhu ani
nama kana amma fedhe na arrabsaa ture maal namni isa jala taazaba kana jala dhiisi ati namni isa jala jiru in taazaba ammuma fedhe isa na dabu na arrabsa ammuma fedhe na arrabsaa ture an nan dhaggeeffatu ture awa ofi nama arrabsiti obbore ya sheekhan bakka tinggal sheekha berarti sheekhan tini oke amma anas segini gafata bado beta kan Muhammad ban icciti wae icciti san dibbanne jeeni rabbi sadadu takkiti tan qofana gaafadhu Hindi hinjanne je khatu jira bar duba khahuda na ifanu du fela no amaduro dibbanne jeeni arrani amaduro ichiti ran ture dokumari dibbanne hinjanne jeeni akan kedin icciti sa jetten dibbanne jeeni dokuma ichiti jette sodachiste ture tan dura me naimi yes rabbi sabrina kenni waan hin taane safaani na baay'ee of sodaataan jira nama waraabamu rabbinan godhe abona debis icciti jetten dibbanne jeeni bado waan hin taane arsaa jirtu wallahi injanne dokuma dhaggeeffadhu na deebisiga ichiti ran jette tan dura isa sodaachifne ichiti isaati na bira jira jette tan badu afaan oromoo na dhageessaami afaan oromoo nama dhageessaami ya namichi barri innaan waayimuu ila dhaggeeffadhu geemii waliin taphataa turre nagaa si galee adabbii tokko akkuma ta'e ta'ee na adabbii bado geemaa miti amma dura icciti isaa jetti amma dura isa hin sodaachifne jeemme kan deebisiga dokuma maali bo ichiti ran sodaachiste ture ichiti isaa dura jira jette ture na laalta bayaan na laalta ilmaadha nyaatte na laalta aboo Dabiiniga. Ini mudi. Abbateetto urte. Milyoon natti matte namaata kana godhe narraa saangeeroo san keessatti kana mastaadaa miti amma inni icciti gabaadhe. Nan fakkaatti jette mee si fakkaatti jedhan daabboo irraa bansiisee ilaale buleessa qisi. Wal bira ni jirti jedhee wal bira ilaale. Milyoon kana gabbaatee milyoonlee naan silaa ana sodaachisuudhaaf gabbaatee isatti deemtee deemte ammoo inni himuu didiif dayyuusa kanaadhaan. Dayyuusa kana yes ani asina kadana ani meeshaan tiyya amma dura miti meeshaan tiyya tatatan marra khofaddaa kana guutuu asitti ayera adabbii itti adabame ani rakkoo qabu ani warqeedha jenni akkuma funyaan kanaan bareedu akkanatti aliif kana bareede qabbata waan san ijjiin gabbaatee Muhammad bayaan bar sillaala jedhee akkasitti nalaalee jettee itti himte amma jazba nama dhaggeeffachuutti jira amma bayaan jakiin dhaggeeffachuutti jira mama meeshaa aliifa akkasitti wallahi yeroo san keessatti ani markazan qaraasaa jira kanaan gaafa naafi booniyyeessan inni kun akka uummanni nan gargaarre laali haasidummaa keessa bu'ee laali hin gargaarinaa jedhee gaafa mubaarik musammaa sanfaa iccitiin isaan na bira jirtu jedhee waan kanaan natti dhaate ture wallahi nani majjeetan way haatee simee xiqqoon irraan toltu jedhee arrammoo ustaadummaa fi waa hunda dhiisee iyyaala ta'eetan gadi gabbaase boo maal na sodaachisa ofiif na dura qabate. Dabboo kan bulu hai nama dabboon waliin fakkaattu aangunoo dhalaa gari nagarre lakkiyaadha fakkaattu warra jiru. Doo isiidhaa wal birattiin qaba jettee wanna kun uffatan taane laphee dhiibdee gisa kana itti gormaa amma beektu. Laani jettee laanu nama gaabboree biyyaas asirratti taayiga maaliif laalta maaliif laani yaa jedhare usha indee. Dhagee gaas maamee kiyya dhagee gaas biraazil araadaadhaa misaal. Okay. Araadaan dhaggeeffadhu gara baaftee gizeetti ol baaftu mee akkam jechuudha duuba ganaaf illee onna kanaa suqunname aboo ol hin baasini dhiisi no awwa rabbi sada dheengaddaa milyoon sun wallahi waa'ee qiyyaasa dheengaddaa walla anaatiitti obsee aboo rabbi sodaadhu laal aboo namni oggaati sattartee daangaa si baasa ogguma si arge yay boo asirra if koraan jaangaa abboneessu maali obii ibsattaranii ofii fudhatanii ana dubbisuun ni ta'a. Hai kunoo ijoolleen isaanii as jala jirti. Dheengadde Muhammad bayaan bara kana
Mare wisha. Amma isin osoo ati icciitiin dante tiyya maama bayan gadi hin baafnen isa dafee mataa gaddaa Cuma hoggan nargan isaan lamaan walla wabillahi na dubbatan. Wallahi. Amma naa gale osoo maama bayan icciitii tiyya hin baasnen dafee mataa gaddaa itti sixa madde jechuudha. Hani booddee silaashi mataa gadin wanni isiin sodaattee sim jettee keessaan akka kanatti bibi nama tokko bira deemtee bar tokkummaan bar silaa osoo dibbatee wayyaa miti silaan. Wayi viidiyoon kiyya bira jiraatu maaltu nagal jedhee. Waa isa maaltu cinqee nama mucaa wal dhabdee kana. Micaan kun amma dura wallahi biyya obseetan dhiise malee amma dura na tuqqee ba'u amma dura uummata irratti. Naqaan samiyyoon ofiif deemaan natti mataa dhufte uummata narraa gorsi maxxansi akka uummanni akka hamileedhaan qabee ani irraa maxxansi raasee waan. Dhage osoo sobni naa deebistaa atiif intalti tuni fireendii isaa ta duraanii tana amma beeta dhiirti yoo jalaa. Fireendii miti wallahi guyyuu tokko wallahi fireendii miti. Siba amma bayan koo saata guutuu raappa godhu jirta noobsa dhage amma isii tana micoo tana beeta dubartiidha. Takka gaaddisa akka taatuuf jalatti meexeeffaa dubartiin tun nama protektisan. Nafichisiisi. Wisha hoggamaan ta'u jaartiin nafichisiisi. Maama baara kana likki jirta. Bo'uus miti yaa dhage sanii miti. Intala tana waa waliin ni qabdanii lafaa yoo jeegaltanii. Takka yoo jalaa fuutee jira. Wallahi takka boo waluun beeynu hormicha baraan yeroo san keessa ustaata Facebook guddaan fayyadamaa miti akka tasaa maqaa balleessii ja'i narraa maxxansii ustaata naan jedhu. Maqaa balleessii namaat ishii maqaa balleessa baraan yoo kuma qabaran natti argite kun naa miti jettee kun suuraa jettee ani suuraa walii gata ofantanallee ani beeku narraa ilaalu wallahi. Sawaasaniiti walitti dhufne malee hin beekan. Malee immoo keessa hojjetanii. Boy, immoo misaanuu miseenjiraan naasee waltee yeroo san maqaa balleessi ishii ilaalu xiqqoo yeroo bultee miidiyaa irra badde kan waraabee anis ta'e nama biraati ishii dho'oossan. Viidiyoon sun ammaa teelegiraama keessa ayiteensaa.